Galatoomaa. Asham alaman isaanii xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaashoodha. Arras keessumaa tokko isiniif affeeree jira. Chief Artist Shimallis Dinqoo baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessatti yeroo dheeraa dabarsee jira. Hooggansii fi aartiin maal fakkaata kan jedhu jiruuf jireenya isaa daawwachaa turtii bareedaa waliin ni dabarsina. Hanga xumura sagantaa keenyaa kana faana turtan kan isin affeeru gamogummaa daayirektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameeraa fi istiidiyoo mara to'achuudhaan Nimoonaa Rittaan sinfaana turu qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaatiin. Kana kanatti na bareechee magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaa galateeffannaani. Hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana tura. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan Riittaashoo televezyiina faanaatiin. Keessummaa kiyya Chief Artist Shimallis Dinqoo. Baga nagaan na dhufte shime. Baga nagaan nu eegdan. Eessa kamis waamu artistii haa jedhamu Chief Shimallis Dinqoo haa jedhu. Lamman isaa yoo fayyadame. Anaafi artistii dhuma ishiin haa wayyaa. Akka ati dhuftu piroodiisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan kaasaa tochi bareedaa waliin taasifne jechuudha. Jalqaba garuu daawwattoota kiyya wajjin sirriitti akka wal bartu carraa isaan silaadha. Ani artist jedhaa jennu. Artist Shimallis Dinquun jedhama. Kan ani beekamu sirba Salamuun Dannaqa sirbuudhaani. Kun egaa uummanni akkattiin na beeka jedhee yaada. Gara hooggansaatiin yaa'u artistootadha kan inni hoogganu. Isaanis baandii gaachana poolisii Oromiyaa fi baandii lafoo poolisii Oromiyaa jechaadha. Kanaafuu hooggansa sanarra jirra artistummaa yaa'u walumatti qabatee jira jechaadha baandii wajjiniin. Shimi har'a gaaffiiwwan 5 jalqaba irratti akka galumsaatti ittiin kaafna. Gaaffilee dhugaaf sobaadha. Dur barataa taatee gaaffiin dhugaa fi soba si jalan booji'an. Gaaffiin jalqabaa Chief Shimallis Dinquu akka gara weellisummaatti seenu fakkeenya kan ta'eef artist Salamuun Dannaqaadha. A dhugaa ba soba. Dhugaadha. Hayyee lammaffaa Chief Artist Shimallis Dinquu Salamuun Dannaqaa qaamaan argatee yookaan ilaalee ni beekaa A dhugaa ba soba. Argadheeraan. Eessatti kan irratti taasisu? Magaalaa Naqqamtee irratti argadhee sirba sana sirbee fi achuma dhaabbadhee sirbee fi yeroo sanaa jechaadha. Bara 1985-86. Waan ajaa'ibaati. Wanni baanduma kana keessa turte? Baandii Qaanqee Darraa jedhamu ture dur. Kan keenya jechaadha. Qaanqee Darraa? Gara Salaalee kanamu? Baandii Makalakiyaa ture. Baandii Biiftuu Gadaa kan jedhamuu fi baandii Qaanqee Darraatu dur. Kanaaf Salamuun Naqqamtee irratti argadhee sirba isaa Oromiyaa isa jedhu sirbee fi qarshii 50 na badhaase. Wayyoo amaloo qabadha amma sanitti badhaasayyuu. Waan ajaa'ibaati biraavoo shimee gaaffii sadaffaa artistoonni biyya kanaa sirba namaa gaafa irra deebi'anii yookaan riimiks godhan gaafachuun hin baramne. Shimallis Dinquunis akkasuma godhe. A dhugaa baa soba. Soba ani gaafatteetta? Dhaqee gaafadhee maatii isaa eeyyamsiisee Adaamaan rakkee Dambidooloo deemee maatii isaa eeyyamsiisee maatiin isaa go'oon gaafa naan jedhan kan itti gale. Qindeessaa fi weellisaa Xilaawun Tolaan beektaa sirba hin qaba. Ingiliffa kanallee sirbee jira. Guyyaa tokko jedhee weellisaan tokko sirba hojjechuudhaaf inni fedhe. Haasofnee walii galleetu seen jedhee eerfoonii godhatee gaafa jalqabu sirbuma kiyya sirbee jedhe. Amma rifadheetuma qindeessaa sirbi kun kan eenyu ta'ennaan weellistichi amma hin jiru naan jedhee. Sabboodha bileessaan tuqadee sirbi kun barkiyyaa akka jedhee gorseen deebiseedhe. Biraavo gaaffiin inni itti yaadee jiru inni xumuraa weellistoota Oromoo maqaan isaanii Shimallis ta'e A 4 ni darbu B 4 qofa C 3 qofa. Ani hin beeku kan.
Shimallis Abbaabuu kan jedhamu beeka. Tokko. Shimallis Dinquu beeka. Lama Bakka. Jibee kana deemne. Haga kudhanii yookaan kudhanii ol akka ta'anidha kan tilmaamamu. Shimallis Dinquu, Shimallis Abbaabuu, Shimallis Tasfaayee, Shimallis Zawduu, Shimallis Indaashaw, Shimallis Abarraa, Shimallis Araarsoo kan kana fakkaatan. Weellistoonni maqaa keessanii jiranii hagas gahanii jiru. Baay'ee bareeda. Mee daawwattoonni keenya sirba tokkoon haa bohaaraniiti. Gaaffiif deebii keenya kan galumsaa kana xumureetu gara gaaffiif deebii idilee keenya ceena jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba Shimallis Dinquu boontuu koo itti bohaaraatii walitti deebina. Hayi daawwattoota keenyaa sirbichaan yeroo bareedaa dabarsitanii walitti deebinee jirra. Shimee sadarkaa amma irra jirtu kun sadarkaa kamirra jira? Kan hojii wal qabatee hoggansii fi aartistummaan kun yookaan weellisummaan kun akkamitti deema kan jedhu keessumattuu ati kan hogganaa jirtu xiqqoo ishee aartistii hogganuun kun hin ulfaatu kan jedhu kana maaliif aartistoonni amalli isaanii gargar waan ta'eef dhiyeenyaan hin beeknu waan ta'eef. Okay, sadarkaan mana waraanaa keessatti yookaan poolisii keessatti laatamu konstaabili irraa ka'a. Konstaabili jechuun wattaadara jechaadha. Dura yeroo qaxaramtu jechaadha. Sana booddee adeemsa keessa ajajaa 10 taataa, adeemsa keessa ajajaa 50 taataa jedhee deemaa jechaadha. Kana keessa dabartee saajinii olaanaa amma iddoo kana irratti dhufti. Amma Abbabee jette, Abbabeen amma saajinii olaanaadha. Sana booddee sadarkaa maan deema jechaadha. Yeroo isaa eeggatee yoo ati dogoggora uumuu baatte sana keessatti hojii cimaa yoo hojjette dogoggoratu nimiin wachi geesse malee callisee ilaatamu. Naamusni kee ilaalamee, naamusni poolisummaa ilaalamee, hojiin hojjetamu ilaalameetu si ilaatamu. Callisee ilaatamu maaragni jechaadha. Kanaafuu egaa nuti amma gara sadarkaa chiifii yookaan immoo inspektar olaanaa kan jedhamu irra jirraa jechaadha. Ana akka kootti asirra hin jira. Bara dhufu yoo rabbi na gargaare yoo hojii gaarii hojjedhe yoon akkasumaan itti fufe koomaandaran ta'a jechaadha. Ittaanaa koomaandaran ta'a jechaadha. Kan waan ulfaataadha garuu aangoon baay'ee ulfaata. Simbiratti aangoon akka laayyootti hin jirtu. Hin jirtu. Mana wattaadaraa keessatti aangoon akka laayyootti hin jiru. Maaragnis akka laayyootti hin jiru. Namni sadarkaa ati amma koomaandara bakka taatee jirtutti dhufee yoo saajinsi jedhe xiqqoo muufattanii. Jala deemee ekspeektar jedhaan maal jettee akkas naannee akkasii miti barri ekspeektar jedha. Inspeektarichi rifatee wanni kun afaan gara biraatiin ekspeektar jedhama laa ta'ee of keessa gaafachuu jalqabe. Edaa inni inspeektar jechuun ekspeektar jedha. Ga'umsa waltajjii keetii irratti argeen jira. Waltajjii irratti yeroo baay'ee normaalii baandichis baandii laayyoo miti. Pilaas shaakallii gahaa ta'e siin gootu waan ta'eef sirba Salamoon gaafa sirbitu waanuma kaaseetti irratti dhageenyu yookaan waan istiidiyoo keessatti sirbite waltajjii irratti sirbita. Meejeriidhuma istiidiyoo keessatti seente waltajjii irratti irra deebi'uun fakkeenya guddaa kan nuuf ta'u Haacaaluu Hundeessaati. Pilaas Kadir Martuullee kaasuu dandeenya. Alii Birraa kun hangafoota isaan rakkoon qaban. Kan ammaa kun garuu maammoo leelaa mattaawaqaa leelaa taa'ametti waltajjii irra bahee rakkoon akkasii kun takka shaakallii dhabuurraa isna fakkaata. Tokko akkuma ammata jette sagaleedhaan hojjetta taate yeroo hundumaa shaakaluu sirra jiraata. Iskeelii hojjechuu sirra jiraata. Malee callisteemaa ijaa sirbiteef istiidiyoo galee koo eenyuun sirbaarra. Gaafa hojii tokko hojjechuu yaaddu utuun shaakaliin hojjechuu hin qabdu. Kun qabatamaadha jechaadha. Maaliif amma nuti kan keenya baandii guddaadha. Rakkoo shaakalaa hin qabnu kan keenya. Kanaafuu nan sagaleessa jennaan abbaa sagaleen ta'a jennaan shaakalu keelii hojjechuu amma gaafa dhufulleen shaakalarraan dhufe jechaadha. Shaakala hojjedheen dhufe nama. Waan ajaa'ibaati. Ijoollee nama kanatti hawwisoo keessa hin jirre yoo maal gochuu qabu? Amma nuti affeera nuti amma ijoollee gaggaarii ta'anii koottaatiin irratti shaakalaa jennaan. Baandiin sun baandii Oromoodha. Baandii poolisiidha. Baandii keessadha. Dhuftee shaakaluu dandeessa nu biratti. Sirba kee fidattee dhuftee shaakalte gaafa tokko si fuunee deemnee hojiin hojjenna. Kanaafuu artistoonni keenya ispeeshaalii warra Adaamaa jiraatan dhuunfaadhaan hojjetan dhufanii nu gaafatanii seeraan nu gaafatanii wanta ulaagaa guutuu qabu guutanii yoo dhufan in keessumsiisan shaakaluu danda'u dhufanii baandichi kan isaanidha jaatee. Baandii gaachana poolisii Oromiyaati guddaa galateeffanna.
ani uummataaf sabaaf kan dhaabattanidha hojiin keessanis argeen jira waan ta'eef hin beekamu waan ta'eef dabalataan immoo aartii Oromoo guddisuudhaaf carraawwan akkasii kana simbirattis hawwisoo kan baandii urjii adaamaa birattis osoo haalli kun mijaa'e weellistoonni keenya amma waltajjii irra ba'anii gidduu gidduutti kan jedhan kanallee hin dhaabatu. Hin dhaabu. Yeroo tokko maal dhagee gara waltajjiitti sirbuudhaaf ba'aa jirtan fakkaata. Qaamni waltajjii beeksisu kanatti aansuudhaan sirbaan kan isin bohaarsu aartist Shimallis Dannaqaa. Ajeenaan uummanni. Obboleessi Salamuun Dannaqaati moo inni kun akkam jedhe? Afoo shan beektaanii? Afoo shan beekaa. Iddirii kan. Namoonni erga awwaala booda achuma teessee waan attendaansii waa qabamu hin jira. Namichi maqaa waamu kuni Kumaa jedhama. Magaala keessatti jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti waan takka oomishachiifte si qabate jechuudha bakka namichi sun. Maqaa gaafa waan akkas jallisee uummata sirratti kofalchiisa. Niitittiin Dinqee Jaarii jedhamti. Inni maal akka jedhamta? Dinqee Jaartii jedha. Ishee maal jettee? Bagantee jettee ishiin immoo. Lammaa Moggaa kan jedhu kan ammoo lammaa kana wajjin xiqqoon tuqanii jiru. Lammaa Mugaa Bagan Mugee. Guutaa Barcoo kan jedhu kan ammoo Guutaa Barcaa jedhu. Bagan Qamee jedhu. Karaa Sintarii Shimallis Salamuun Dannaqaa fi Shimallis Dinquu kana wal keessa dha'anii namoonni akkasitti namoonni si waaman illee jiru laata? Shimallisin utuu hin beekne Salamuun jedhanii kan na waaman jiru. Salamuun gara waltajjiitti dhufu. Salamuun jedhee kan na waamu jira akkasumaan har'umallee. Salamuun jedhee kan na waamu jira. Shimallis utuu hin taane jechaadha. Wal fakkaatan mootii Salamuun Shimallis Dinquu Dannaqaa. Isa baramara kun. Dannaqaa Dinquu bira goone. Sirba tokko affeerree gara marsaa lammaffaatti haa ceenu. Sirba kam affeerru? Oromiyaa kan jedhu. Ayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa sirbichaan ammas turtii bareedaa taasisaatii gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuutiin walitti deebina. Hayyuu daawwattoota kennaa boqonnaa boodaa walitti deebinee jirra. Marsaa lammaffaa gaaffilee xiinsammuu irratti argamna. Lakkoofsa tokko haga 10 lakkoofsa jaalattu lakkoofsa 3 naawami tibba kana xiinsammuun waa'ee namoota maqaan isaanii saadhaan jalqabu kana irratti maal baasee kan jedhu amaloota ilma namaa kana kan itti ilaaludha marsaan kun waan ta'eef lakkoofsa si jalqabaan itti himee lakkoofsa 3 haya agreesiif ni lolu ni irraanfatu biiznesmaan nama daldalaatidha. Kun guutumaa guutuutti nama daala. Anamma illee taashime nan lola yeroo sana mana irraanfadha. Kaleessa illee dubbisee Facebook irratti eessiidhaan kan iddoo hojiitti amalli sun kan jiru. Ayyen. Being serious. Bravo. Lakkoofsa lammaffaa. Lakkoofsa tokko. Oraatar. Namoota dubbii danda'anidha. Kana nan danda'an. Wanta asitti rakkoon qabu kana irratti dubbachuudhaaf namoota amansiisuudhaaf nan danda'a. Sirriidhaan amalli kun. Amalli xumuraa. Carraan xumuraa. Jaa jedhame. Jaa. Haqa namaa hin dhoksan ittiin bulinnaa hin beekan ifatti dubbatu. Ana kan akkasii dandeeku. Haqa namaa hin dhoksu ittiin bulummaas hin beeku. Addaaf addatti walitti himu qofa kan. Namichi jajaan yoo akkas ta'e malee akkatti na beeku namoonni ifaaf ifan dubbadha wanta jiru achuma sitti nima kana kan koo. Daawwattoota keenya ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa mallattoodhaan ibsuun walitti deebina. Rittaashoo televezyiina afaanitiin daawwachaa jirtan. Hayyuu daawwattoota keenya walitti deebinee jirra marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaa gaaffilee mallattoodhaan ibsu irratti argamna. Shimee suuraa isa jalqabaa laaluuf jennu waan ta'eef fuula kee garanatti naannessi koompitara. Haya deebi'e. Gaaffiin inni jalqabaa
Traafikii ciise. Traafikiidha. Hin sirbaa. Isin bira kan ture. Konkolaataadhaan utuu deemu Lammachaa Koorsoo. Artist Lammachaa Koorsoo. Lubbusaa Jannataa Qananiisuu artistii cimaadha tasa balaa konkolaataatiin gidduu kana kan dhabnedha. Suuraa isa lammaffaa laaluuf jennaa turning face computer. Haya deebi ishimee. Kuni ulfaachuu danda'a garuu deebista. Eenyudha inni sirbaa argee sirbu kun? Poolisii madhaa sirbaa argee kan sirbu? Fagoo. Maqaa isaa akka jalaa fade. Eerumsa sii kennaa ammas baandii keessan keessatti maqaa artistii kanaa wal fakkaataa dubartiidhaan hin jira. Dubartii? Wagaayyoo! Wagaayyoo! Dagginaatu? Wagaayyoo Dagginaatu! Si deeggaraa jira eerumsa kennuu hin danda'amu waan ta'eef tapha kana irratti suuraa isa xumuraa laaluuf jennaa turning face computer. Haya deebi. Kana salphaatti deebisee yaada. Nyaadheera dur paaste. Cumboo. Marqaa. Coromsaa. Coromsaa wal duukaa deemanii. Deeggarsi kiyya akkuma jirutti ta'ee dhibba keessaa dhibba argatteetta bareeda dandeettii waa ilaaltee hubachuu gadi waamicha kiyya kabajuudhaan diizii akka taateen nan beeka. Adaamaa Riittaashoo argamuudhaan turtii bareedaa waan taasifneef guddaa galatoomsiin jira. Ergaa dabarfachuu dandeessa. Okay, nuti yaa'u akka artistoonni Oromoo wal cina akka dhaabbatan utuu wal gargaarree utuu wal irraa fagaachuu baanne kan ta'uun irra jiraatu kana wanta ta'eef tokko kan lammaffaa miidiyaan tillee gargaarsa argachuu irra jiraatu. Miidiyaan abbaan qabeenyaa Oromoo kana irratti utuu hirmaate ijoollee aartii isaanii guddisuuf fiigan utuu gargaare utuu nuffuu baate maaliif akkuma warra biraa jecha warra biraa wal kaasanii wal guddisuudhaan deemaa jiru wanta ta'eef kan keenya immoo xinnoo yaa'u harkis laafaadha harkis gabaabbataadha harkuma gabaabaa sana keessaati immoo waan xiqqoo artistoota foo godhan artistoonni keenyas immoo tokko ta'anii ijaaramanii hojjetan waan guddaa hojjechuu danda'u wanta ta'eef ani yeroo baay'ee intarviiyuu gaafa godhamu kanadha kan hin kaasu waa'ee abbaa qabeenyaa fi waa'ee artistoonni tokko ta'uu dhabuu jechaadha tokko ta'amee jechaadha tokko ta'ee artistiin keenya asii babbeekamoo jira isaan tokko ta'anii ijoollee xixiqqoo wal guddachaa jiran kana utuu guddisanii hundumtuu wal duukaatu hojjete dhaamsi guddaan qabu kana qofa. Chief Shimallis Dinquu guddaa galatoomissiin ja'a horii bulii deebanii hawwisoo kee waliin milkaa'insiin ja'a. Kabajamtoota daawwattoota kenna turtiin Chief Artist Shimallis Dinquun taasifne kana fakkaata. Gama ogummaa daayirektingiitiin Fayyisaa Addunyaa sagalee fi kaameeraa Nimoonaaritti ogeessota istiidiyoo kanneen biroo waliin simfaana turre jira. Qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaa. Gama ispoonsara uffataatiin har'as abbukkii pirootokool nufaan ture guddaa galatoomi jennaani. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Haga torbanii horanaa bulaa.